Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu. Gaachana Islaamaa. Sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwiin musliimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisaa quubsaa hayyoonni Islaamaa deebisan afaan Oromootti hiiknee isiniif dhiheessina. Gaachana Islaamaa. Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu. Karaa lafaa ilmi waliin barsiifannu. Let's discuss the educational rights of the women in Islam. The first guidance revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, by Almighty God. Amammoo mirgi dubartoonni gama barnootaatiin islaamummaa keessatti qaban maal akka fakkaatu haalaallu. Waxyii xumuraa fi goolabbii qur'aana kabajamaa keessatti qajeelfamni jalqabaa rabbiin ol aanaa subhanahu wa ta'ala ilma namaa cufaaf buufame salaataa kan jedhu miti, sadaqadhaa kan jedhu miti, soommanaa kan jedhu miti, iqra kan jedhudha. Dubbisi yoo qari jechaadha. Labsi kan jedhudha. Aayaaleen qur'aanaa shanan jalqaba buufaman suuraa al-alaq suuraa 96 aaya 1 hanga 5 irratti akkana jedhan. Khalaqal insaana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi allama bil kalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Read, recite, proclaim in the name of the Lord who created. Who created the men from something which clings. Maqaa rabbii keetii isa waa hunda uumee saniin qare. Rabbiin kee kan nama dhiigarraa uume. Maqaa rabbii keetii kan arjaa taheetiin qare. Rabbiin kee isa qalamaan waa hunda katabuu barsiise. Rabbiin kee isa nama waan inni hin beeyne barsiisee jedha. Qajeelfamni duraa qur'aana keessatti Rabbiin subhanahu wa ta'ala ilma namaatiif kenne dubbisaa kan jedhudha. Qajeelfamni kuni dhiiraafis dhalaafis waluma qixa kenname. Nabiin keenya jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunana Ibn Maajah حديث لكوفس لما في الدم أفررت كنجان طلب العلم فريضة على كل مسلم إيراس تهيدو برتي مسلمة هندرت بكم سبرباد فرديدة تركم إرجم ربي صلى الله عليه وسلم أبا في هاتي جولي إساني خيستو شمرنا كبرسيسا أججمي جران أبوتين ورا دبرتوت إساني برسيسون تركم سانيتي خيستو برمس أمنتي برسيسو قبل يو أكس قلو باتن دبرتين غرامنا مرتي ديتي barumsi akka isiif kanna mugaafachuu mirga qabdi. Yoo abbaa warraa barsiisuu hin dandeenye bakka barumsa irraa argachuu dandeessu isii geessuu qaban. Sahiha Bukhaarii keessa hadiisa tokkotu jira. Dubartoonni Rasuula sallallahu alaihi wasallam bira dhaqanii ati yeroo hunda warra dhiiraatiin marfamta. Nuuf hoo maaf yeroo addaa nuuf hin kennine jaanii gaafatan. Nabiin sallallahu alaihi wasallam yaada isaaniitiin walii galanii yeroo addaatan dubartoota qofa itti barsiisan qopheessan. Dabalataanis sahaabota erguudhaan dubartoota akka barsiisan godhaa turan. Send sahabas to specially educate the women. And if you read the history of Islam 1400 years ago, in the days of ignorance, in Yom Seenaa Islaamaa wayita dubbistan waggaa 1400 dura yeroo jaahiliyyaa bara wallaalummaatiin booda dubartoota hedduu tan beekumsaan faayamte hedduu garra. Fakkeenyi gaariin ani isiniif kennuu danda'u Aisha binti Abi Bakri radiyallahu anha haadha warra Rasuulaati sallallahu alaihi wasallam. Barattuun isii beekamtuun takka tan arwaa jedhamtu Rabbi sirraa haa jaalatu qur'aana barachuu irratti wantoota dirqama tahan beekuu irratti halaalii fi haraam adda baasuu keessatti hogbarruu fi walaloo keessatti afaan Arabaa seenaa fi hidda dhalootaa beekuu keessatti hayyuu Aishaa caalu takkaa hin garree jette. Seenaa Aisha radiyallahu anha wayita dubbisnu isiin eega Nabiin sallallahu alaihi wasallam gara aakhiraa godaananiin booda waggoota hedduuf jiraachuu isii hubanna. Yeroo sanitti sahaabota hedduu qajeelchitee jirti. Khulafaa'ota afranillee karaa itti akeektee jirti. Yeroo hedduu wayita keessummoonni iddoo biraarraa dhufanii waa'ee fayyaarraa dubbatan. Aishaan dandeettiin waa qomatti qabachuu isii jabaa waan tureef waan isaan ja'an haffazaa turte. Qomatti qabachaa turte. Gama herregaatiinis ogeettiidha. Eega Nabiin sallallahu alaihi wasallam gara aakhiraa godaananiin booda sahaabonni hedduun yoo waa haajaman keessattuu dhimma qabeenya dhaaluu irratti gorsa yoo barbaadan garasii dhufan. Sababniinis dandeettiin herregaa isii jabaa waan tureef. Akka seenaa nutti himtutti Aisha radiyallahu anha hayyoota hedduu barsiifte. Hayyoota garagaraa 88 ol tahan barsiifte. Gabaabdumatti isiin hayyittii hayyootaati. Karaa isiitiin qofa hadiisni 2210 ta'u gabaafamee nu gahee jira. Fakkeenyi biraa kan Ummu Salamaatis Rabbi sirraa haa jaalatu ni jira. Isiinis haadha warraa Nabiyyiiti. Akka Imaamu Nawawiin ibsetti dubartoota baratan keessaa Ummu Salamaan hayyittii jabduudha. Hayyuun Islaamaa Ibn Hajar
ogeettii waa hundaa jee isii yaama. Ammaas fakkeenya birootan nuuf taatu Safiyyaa qabna. Rabbiin isirraa jaalatu. Isiinis haadha warraa Rasuulaati sallallahu alaihi wasallam. Imaamun Nawawiin isillee dubartii beeytuu je'ee yaama. Asumarratti ammaas Faaximaa binti Qaysiitis Rabbi isirraa haa jaalatu kaasuu ni dandeenya. Saxaabiyyaata Rasuulaa keessaa isiinis takka dubartii beekumsa guddaa qabdu. Gaaf tokko saxaaboota waliin dhimma fiqhii irratti wal mormaa turan. Isiin yaada tokko dhiheessite. Aayishaa fi Umar ibn al-Khattaab Rabbi isaanirraa haa jaalatu yaada isiin kaafte irratti walii galuu didanis yaadni keessirrii miti ja'anii kuffisuu hin dandeenye. Beekumsa jabaa qabdi. Ammaas hayyittii Ummu Suleem qabna. Rabbi isirraa haa jaalatu. Isiin haadha saxaabaa beekamaa Anas ibn Maalik. Rabbi isaanirraa haa jaalatu. Ibn Hajar waa'ee isii hoggaa dubbatu. Isiin dubartii caaqila qaruu teedhaa ja'a. Imaamun Nawawiin ogeettii waa hundaa je'ee isii yaama. Fakkeenya biroo Ummu Dardaa qabna. Rabbi isirraa haa jaalatu. Isiinis haadha warraa Abu Dardaati. Bukhaariin kitaaba isaa keessatti waa'ee isii hoggaa dubbatu. Saayinsii hadiisaa irratti isiin ogeettii jabduudhaa je'e. Hayyittii jabduu Nafiisaas ni qabna. Nafiisaan hayyittii cimtuudha. Barattoota hedduu barsiifte. Barattoota isii keessaa beekamaan tokko Imaamu Shaafi'iidha. Rabbi rahmata isaaf haa godhu. Fakkeenya biroo Aayishaa binti Sa'ad ibn Abii Waqqaas qabna. Isiinis hayyittiidha. Barattoota isii keessaa beekamaan tokko Imaamu Maaliki. Rabbi rahmata haa godhuuf. Yaadaagaa bara jaahiliyyaa ja'amee yeroo yaamamu sanitti dubartoota hedduu hayyuu tahantu ture. Yeroo sanitti namoonni barumsa argachuuf hedduu rakkachaa turan. Garuu nuti yeroo sanitti dubartoota hayyuu hedduu qabna. Imagine in the days of ignorance. In Yawm al-Jahiliyyah, there were several women who were scholars. At that time, people were hardly educated, and imagine we have examples of several women who were great scholars. Let's discuss the legal rights of the women in Islam. Mee ammaas waa'ee mirga dubartoota Islaamaa kan gama seeraatiin jiru haa ilaallu. Seera duratti dhiiraa fi dubartiinis wal qixa. Yoo yakka hojjetan adabbiin isaaniittis wal fakkaatti. Fakkeenyaaf yoo dhiirri tokko dubartii ajjeese namichi sun du'aan adabama. Yoo dubartiinis dhiira ajjeeste akka seera qisaas kan suuraa al-Baqraa suuraa 2 aayee 178 hanga 179 irratti ibsametti isiinis du'aan adabamti. Dabalataan qaama ilma namaa keessaa inni tokko yoo miidhame ija tahee, gurra tahee, harka tahee qaama fedhees haa ta'u kan miidhame dhiiraas haa ta'u dubartii adabbiin waluma fakkaatti. Namni tokko ajjeefamee maatii nama ajjeefamee keessaa namni tokko yoo gumaa yookiin diyaa fudhatee nama yakka san raawwateef dhiifama godhuu fedhe. Maatii san keessaa kan dhiifama godhu dhiiraas haa ta'u dubartii dhiifamni jara lachuutu waluma qixa fudhatama qaba. Dubartiinis mirga dhiifama godhuudhaa ni qabdi. Islaamummaa keessatti yakka raawwatame tokkoof dhiiraafis tahee dhalaaf adabbiin kan nama wal fakkaataadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana keessatti suuraa Maa'idaa suuraa 5 aayaa 38 irratti akkana jedha. Isa waa hatuu fi isii waa hattu harka isaanii irraa muraa. Namni wahii yoo saame dhiiraas haa ta'u dubartii adabbiin isaanii wal fakkaatti. Sunis harka irraa muruudha. Qur'aanni suuraa Nuur suuraa 24 aayaa 2 irratti akkana jedha. Dubartii sagaggaaltuu fi dhiira sagaggaalu hunda isaanii mata matatti 100 garafaa. Dhiiraas tahee dhalaan gaa'ilaan dura yoo sagaggaalan adabbii wal fakkaattu adabaman. Sunis 100 garafamuudha. Islaamummaa keessatti dhiirris dubartiinis seera duratti wal qixa. Dubartiin mirga ragaa bahuudhaa ni qabdi. Amantiilee hedduu keessatti dubartoonni akka ragaa ta'an isaaniif hin hayyamamu. Yahudaan waggoota 50 dura dubartiidhaaf mirga ragaa bahuudhaa haa kenninu moo haa dhorkanu jechaa wal mormaa turan. Islaamummaan dubartootaaf mirga ragaa bahuu kana waggaa 1400 dura kenne. Islaamummaan dubartiidhaaf eegumsa godhee jira. Qur'aanni suuraa Nuur suuraa 24 aayaa 4 irratti akkana jedha. Warra dhalaa sagaggaalummaan maqaa xureessan yoo ragaa 4 hin fidatin jara san adda addaan 80 garafaa. Kana jechuun dubartii haalaan if eeytu ta kabajaa qabdu yoo sagaggaalummaan maqaa xureessite waan jette saniif ammoo yoo ragaa 4 hin dhiheeffanne alangeeni 80 garafamta. Islaamummaa keessatti yakka xixiqqoodhaaf ragaa 2 dhiheeffachuu qabdan. Yakka gurguddaaf ammoo ragaa 4 dhiheessuu qabdan. Addunyaa irraa keessatti guyyuu wayita namni maqaa wal xureessu garra. Dhiirri dubartoota ni arrabsa. Hedduun isaanii dubartii mana bunaa jechaa isaan yaaman. Biyya Islaamaa keessatti biyya seera Islaamaatiin bultu keessatti dhiirri tokko yoo akkas je'ee dubartii yaame dubartii mana bunaa je'ee yoo isii yaame akka je'e saniif yoo ragaa 4 dhiheeffachuu hin dandeenye alangeeni 80 garafama. Ragaa 4 dhiheeffatee afranuu yoo hijiban ammoo afranuu 80 garafaman.
Islaamummaan hangana dubartiif eeggumsa goote. Ameerikaa, Ingilaandi yookiin Kanaadaa yoo Indiyaatti seera akkanatti dubartiidhaaf eeggumsa godhu takkaa hin garre. Dubartiin takka dhiirri akkana je'ee na arrabse jettee yoo mana murtii dheexee himatte maal isiif gootan warra lixaa biratti dubartii dhiirri akkana je'ee na arrabse jettee himatte hanga ammaa hin garre. Seera Islaamummaa keessatti garuu badii tanaaf 80 garafamuutu jira. Osoo seerri kun biyyoota garagaraa keessatti dalagaarra oolee dhiirri dubartii arrabsuun duratti yeroo miliyoona irra deddeebi'etti yaada. Islaamummaan akkanatti dubartiidhaaf eeggumsa goote. Biyyoota warra lixaa keessatti dubartiin takka wayita heerumtu maqaa abbaa warraatiin yaamamuu qabdi. Islaamummaa keessatti garuu dubartiin maquma duraatiin turuu mirga qabdi. Biyyoota Islaamaa hedduu keessatti dubartiin eega heerumteen booda maquma abbaan isiif moggaase qabattee turti. This is how Islam protects the woman. And in the Western world, when a woman marries a man, she takes the name of the husband. In Islam, she has the option to take husband's name or maintain her maiden name. And in many of the Islamic countries, the woman, even after marrying a man, she maintains a maiden name. Ifaan golgoloyne kadukkana mooyu Ilaahin nuuf ibsee ka hunda dandayu.